Namni hunduu akka dhaabbata waa oomishuu biraandii qaba. Biraandii kee jechuun wanta bakka ati hin jirretti namoonni ittiin si yaadatanii fi waa'ee kee haasa'anidha. Osoo nuti hin dubbatiin biraandiin keenya waa'ee keenya dursee dubbata jechuudha. Wanti gaariin garuu biraandii keenya numatu ijaarrachuu danda'a. Biraandii keenya maqaa keenya numatu ijaarrachuu danda'a. Of fooyyessuudhaaf biraandii keenya fooyyessuun barbaachisaadha. Mee akkamiin of fooyyessinee biraandii fooyya'aa jireenyaaf filatamaa ta'e qabaanna kan jedhu qabxiilee gurguddoo ta'an waliin ilaalla. Kan jalqabaa of amanii of jaalladhu kan jedhudha. Namni kan si amanu yookaan namni kan si jaallatu yoo ati of amante yookaan yoo ati of jaallatte. Ati of hin amannee of hin jaallanne taanaan namni akkamitti si amana si jaallata? Akkamittis si jaallachuu danda'a? Ati ilaalcha gaarii ofiif hin qabu taanaan namni akkamitti si kabaja? Kanaaf of kunuunsi. Yoo dogoggorte of sirreessi. Yoo balleessite of gorsi. Yoo waan gaarii hojjette of badhaasi. Of onnachiisi. Siin caala kan si jaallatu hin jiru. Siin caalaas kan sitti dhiyaatu hin jiru. Qabxiin lammaffaan of ta'uudha. Of ta'i. Nama fakkaachuuf jiraatta taanaan ati nama kan biraa waliin osoo hin taane mataa kee waliin walitti bu'aa jirta yookaan wal dhabaa jirta. Kanaafuu ofii kee of hin mufachiisin. Ofii kee of hin aarsin. Addunyaa kanarra namni si fakkaatu gonkumaa hin jiru. Hin dhalatus waan ta'eef ati nama fakkaadha jettee of hin dhabiin. Dear me, love yourself a little bit more than yesterday. Make yourself a priority. Chase your goals. Be grateful for the things you have. Be proud of yourself and celebrate the amazing woman you are. Garbiroon nama kan biraatiin of hin dorgomsiisin kan jedhu. Hundumti keenya iyyuu akkuma bifa keenyaa fedhii fi amala keenyas garaagara. Wantoota jireenya keenya keessatti gufuu nutti ta'anii gadda nuttiin uffisan keessaa inni guddaan ofii keenya nama kan biraatiin madaaluu yookaan dorgomsiisuudha. Qurxummiin simbirroo ilaaltee akka simbirrootti hin balali'a yoo jette, simbirroon immoo qurxummii ilaaltee akka qurxummiittiin bishaan daaka yoo jette, lamaan isaanii yootuu hin milkaa'in abjoochuma jiraatu. Egaa ofii keenya ofuma madaali malee nama of bira hin madaaliin. Garbiraan nama hunda gammachiisuuf hin yaaliin kan jedhudha. Waan tokko yeroo hojjettu namoonni akka siif gammadaniif osoo hin taane wanti sun waan sirrii ta'eef qofa hojjedhu. Hammam yoo nama gaarii taateyyuu nama hunda gammachiisuu hin dandeessu. Wanti ati raawwattu hundi kan sammuu kee waliin wal simuu fi sirrii kan ta'e haa ta'u. Namaaf jettee osoo hin taane sammuu keef jedhiitii waan gaarii hojjedhu. Inni garbiraan wal simuudha. Wal ta'anii hojjechuu. Waan hundumaa irratti ogeessa ta'uu hin dandeessu. Yeroo tokko tokkos yaada sana akka raawwattu kan godhu hundeen isaa keeti. Kanaaf walta'iinsa uumi nama wajjin hojjedhu. Hiriyyaan kee akkuma kee kaayyoo waloodhaaf fedhii kan qabu yoo ta'e, kaayyoo kee galmaan ga'uuf gumaacha guddaa gochuu danda'a waan ta'eef nama wajjin waliin hojjechuu bari. Inni garbiraan waan qabdu irratti malee waan hin qabne irratti hin xiyyeeffatin. Wanti siif guute maalidha? Wanti sirrate immoo maalidha? Maal qabda maal hin qabdu? Yoo lamaan isaa wal madaalchistu kamtu siif caala? Isa kana of gaafadhu. Baay'een keenya waan of harkaa qabnutti gammannee jiraachuu dhiisnee isa hin qabne barbaaduudhaan umurii keenya gubaa jiraanna. Gammannee jiraachuudhaaf dirqama waan hunda nuuf guutuu hin qabu. Yoo battee ta'e wanti ati amma of harkaa qabdu siif gahaadha. Yeroo ta'ettis kan hawwaa turtedha. Sababni isaa isa nuti har'a of harkaa qabnu kan dhabanii rakkatanii harka keenya eeggachaa jiran nama baay'eetu akka jiran beekuu qabna. Kan kaleessa hawwaa turre har'a harka keenya jira, har'a immoo garbiraa hawwina. Kanaaf yeroo hundaa waan qabnu irratti gammannee waan hin qabne irratti immoo baay'ee itti qabamuu dhiisuu qabna jechuudha. Inni garboon maaliif akka jiraatu jireenya keessatti qabdu maali? Maaliif gara biyya lafaa kana ofii keef maal gochuu qaba? Yeroo umurii jireenya koo nama maaliif buusuu danda'u qaba? Wanti ati gochuu qabdu maali? Kan jedhu jechuudha. Inni garbiraan waan gaarii yaadii waan gaarii hojjedhu kan jedhu. Jireenyi namaa yaaduma nama sanaa fakkaata. Jireenyi nuti amma keessa jirru firii yaada akkasumas ilaalcha keenyaati. Kan nuti irra jiraannu firii yaada keenyaa fi ilaalcha keenya kaleessaati.
Kana beekta taanaan yaadaaf ilaalcha waan hunda irratti qabdu sirreeffadhu. Jal'ina yaadaa taanaan jallaa taata. Gaarii adda taanaan gaarii taata jechuudha. Kanaaf waan gaarii yaadanii waan gaarii hojjechuun barbaachisaadha. Just a reminder that it's a blessing to not understand why people do the things that they do. And it's actually such a beautiful reflection of who you are as a person and your morals that you can't comprehend when people treat people like that. You can't understand why people act a certain way, say certain things, do certain things, because it's so out of your nature that you would never do that. You can't even comprehend it, you can't even understand it, because it's just so far away from who you are as a person. And I know that that can be so frustrating. It can be so hard to not understand how someone could do that and why someone could do that. But I promise you, don't lose yourself trying to work out why someone else is comfortable saying those things or doing those things and hurting people and being nasty. Just remind yourself that it's not in my nature to say horrible things or treat people horribly, and that's why I don't understand it. I don't understand it because I could never do that to a person. And what a beautiful person you are. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa. Turtii gaarii.